Nagaan isiniif haa ta'u, akkam jirtu? Ani Fedhasaadha. Har'a leenjii waa'ee Poppo-Life irratti kennuu fi introduction yookaan seensa wayii isinii qabadhee dhufe. Hojii onlaayinii Poppo-Life irratti namoonni yaada adda addaa qabu. Yaadi namooti qaban kun yeroo baay'eedha. Hojiin pilaatfoormii sana keessatti hojjetamu akka waan sirrii hin taanetti warri dubbatan jiru. Leenjii kana dhaggeeffattee gaafa fixxu hojiin sun hojii bu'a qabeessa ta'uu argita jechuudha. Hojiin sun hojii bu'a qabeessa ta'uu argita. Kanaaf leenjii yoo xiqqaate kutaa 5 yookaan kutaa 6 xumuramudha kan hin qabadhee dhufe. Har'a kutaa tokkoffaan isinii dhiyeessaa jechuudha. Egaa jalqaba irratti waa'ee akkaawuntii banachuu irratti yaada isinii kenna yookaan immoo leenjiin isinii kenna jechuudha. Akkaawuntii gaafa banannu tokkoffaa iimeelii yookaan feesbuukiidhaan banachuu dandeenya. Yeruma isinii aappii Poppo-Life gadi buufattanii open gootan akkaawuntii 3 isinitti dhufa. Akkaawuntiin inni tokkoffaan Google keetiin seenisiin jedha. Inni lammaffaan Facebook keetiin jedha. Inni sadaffaan immoo Instagramiidhaan seenuu dandeessu jechaadha. Egaa namoonni baay'een asitti kan isaan dogoggora uumanii isa sanarraa sirriitti hubachuun baay'ee barbaachisaadha jedhee yaada. Jalqaba irratti akkaawuntii kana gaafa bantu qarshii ittiin hojjetta waan ta'eef yookaan bizinesii ittiin hojjetta doolaara kanatti as keessatti ittiin akkaawuntii kana keessa kan jiru doolaara. Doolaarri immoo kan isaa adamsu baay'eetu jira. Hattuutu adamsaa, haakiriitu adamsaa. Inni kamiyyuu doolaara kana ni barbaada waan ta'eef of eeggannoodhaan akkaawuntii ofii qabuun barbaachisaadha. Inni lammaffaan immoo akkaawuntii Poppo-Life jechuun akkaawuntii ittiin hojjettu sun akka dabtara moobaayilii akka dabtara baankiiti jechuudha. Dabtara baankii gaafa itti fayyadamtu yeroo barbaaddetti qarshii keessaa baafachuu dandeessa miti. Akkuma kana kunis lafa barbaaddetti qarshii keessaa baafachuu dandeessa waan ta'eef akka dabtara baankiitti si fayyada jechuudha. Kanaafuu waa'ee akkaawuntii keetii sirriitti itti yaaduun barbaachisaadha jechuudha jalqaba. Namoonni tokko akka inni fayyadu, akka inni qarshii fidu wallaaluurraa kan ka'e akkuma taphaa wayii gadi fuudhaniitu login godhanii imeelii namaa bilbila isaaniirra jiru irratti banu. Sana booda waan hunda xumuranii hojii isaanii hojjetanii ji'a 2-3 itti fayyadamanii gaafa ta'e tokko namni sun imeelii sana yookaan akkaawuntii sana loggaawut yeroo inni jalaa godhu akkaawuntii isaaniitti deebi'uu dadhabu jechuudha. Kanaafuu jalqaba waan lama adda baafachuun barbaachisaadha. Tokkoffaan imeelii nan ittiin banuuf jedhu kun kan kootii jennee ilaaluu qabna. Lammaffaa immoo paaswoordii imeelii sana nan yaadadha. Yoo feesbuukii ta'es yoo instaagiraamii ta'es yuuzerneemii keenyaa fi paaswoordii keenya yaadachuun dirqama ta'a jechuudha. Maaliif kun kan barbaachise bilbilli kun yoo cufame yookaan yoo hatame yoo bade bilbila biraa irratti bannee bizinesii keenyatti fufsiisuu danda'utu nurra jira jechuudha. Bizinesii keenyatti fufsiisuu danda'utu nurra jira. Kanaaf imeelii keenya sana yookaan yuuzerneemii itti fayyadamnu sana kamiyyuu paaswoordii isaa yaadachuu qabna jechuudha. Bilbilli kun akka carraa yoo cufame achi gara moobaayilii biraatti dabarsuudhaaf imeelii sana achirratti bannee appilikeeshinii kana gadi buusnee loogin gochuu malee rakkoo biraan qabu jechuudha. Wanti ammas nama rakkisu hin jiru. Inni lammaffaan yeroo gara galmeetti seennu biyya nu filachiisaa akkasuma immoo maqaa keenya akka barreessinu suuraa akka galchinu waan akkasii nu gaafata. Asitti wanti baay'ee ilaalamuu qabu waan lama. Inni tokko saala. Dubartiin dubartii taatee banuu qabdi. Dhiirri dhiira ta'ee banuu qaba malee dhiirri dubartii ta'ee dubartiin dhiira taatee banuun sirrii miti waan ta'eef saala ofii filachuun baay'ee barbaachisaadha. Female or male jedhee jira waan ta'eef akkanumatti yoo isin bantan
kan inni irra jiru meeliidha waan ta'eef dubartoonni keessumaa utuu hin beekin meelii taatanii faayiroosi hin bantantu jira. Kana irratti of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Dhiiraaf dubartii gidduutti immoo hojiin garaagarummaa waan qabuuf waan dubartiin argattu dhiirri argachuu hin danda'u, waan dhiirri argatu dubartiin argachuu hin dandeessu. Kanaafuu lachanuu karaa sirrii ta'ee akkaawuntii isaanii banuu qabu jechaadha. Tokko isa kana yeroo baay'ee dubartoonni Itoophiyaa keessa jirtanii yeroo kana bantanii guyyaa 3 hojjettan badhaasa keessan caalaatti akka argattaniif Yuunaayitid Arab Imireetii yookaan biyya Indiitiin banuu dandeessu. Indiyaa yookaan Yuunaayitid Arab Imireetiidhaan. Haa ta'u malee yeroo sana lookeeshinii keessan cufuun barbaachisaadha. Garaagarummaan Indiyaa fi Yuunaayitid Arab Imireetii maali? Yuunaayitid Arab Imireetiin sa'aatii 3tti 20,000 sii kenna pooyintii. Hindiin immoo sa'aatii 3tti 30,000 sii kenna. Haa ta'u malee kan Hindii kun gaafa guyyaa 4 yerootti geessu 1,000tti gadi deebi'a. Kan Yuunaayitid Arab Imireetii immoo sa'aatiitti meeqa sii kenna? 2,000 sii kenna. Kanaafuu itti fufiinsaan 2,000 hojjechuudhaaf Yuunaayitid Arab Imireetiidhaan banuun barbaachisaadha jedhee yaada. Haa ta'u malee lookeeshiniin bilbila keessanii cufaa miti taanaan gara Itoophiyaatti isin deebisa. Dubartoota qofaafi kun. Dhiironni Itoophiyaa keessa jirtan Itoophiyaadhumaan biyyuma keessa jirtaniin banuutu dirqama ta'a. Dubartootaaf tarii faayidaa ishee badhaasa guyyaa 3 sana akka gaarii akka argataniif malee biyya jijjiiruun barbaachisaa miti. Biyya immoo si'a takka erga filattanii booda geeddaruu hin dandeessan. Galmee xumurtanii biyya nan jijjiira yoo jettan jijjiiruu hin dandeessan. Akka carraa yoo saalli jijjiirame garuu karaa helpii jedhamu helpii keessaan barreessitanii gaafattanii dubartii gara dhiira gara dubartiitti deebisuun akkaawuntii dubartii ta'ee kan dhiiraa baname immoo gara dhiiraatti deebisuun ni danda'ama. Kanaan ala biyya geeddaruun hin danda'amudha. Erga galmooftanii seentanii booda kallattiidhumaan gara warra laayifii irra jiraniitti isin fudhataa jechuudha. Yeroo kanadha egaa namoonni tokko dogoggora kan uuman nama wajjin hojjetan illee utuu addan baafatanii naqanii abbaa argan jala galanii kan rakkatan. Amma asitti murteeffachuu sirra jira. Gaafati gara laayifii warra laayifii irra jiraniitti seentu isaan ol galisiin jedhanii jalqaba ID koo kanaa my agency kee keessatti barreeffadhu siin jedhu. Isa barreeffattee jechuun sa'aatii 24 ala sa'aatii 24 amma sa'aatii 24tti deebitee jalaa ba'uu dandeessa. Sa'aatii 24 booda garuu hoggaayyuu jalaa ba'uu hin dandeessu. Jaalala nama sanaatiin ala jechuudha. Kanaaf ejentoonni of jalatti si galmeessanii jennaan sa'aatii 24 booda jalaa ba'uu hin dandeessu jechuudha. Kana sirriitti beekuun barbaachisaadha. Yoo akkana hin goone namni ati barsiisaa taasifatte sun barsiisaan keessuni dirqama si gargaaruu qaba, dirqama si barsiisuu qaba, dirqama si hojjechiisuu qaba jechuudha. Kanaafuu barsiisaa filachuuf suuta jedha. Barsiisaa filachuuf suuta jedha. Nama afaan isaa dhageessan, nama barumsa isaa sirriitti hubattanitti hidhattanii isa jalatti ejentii ta'uun yookaan hoostii ta'uun barbaachisaadha. Egaa ammayyuu gara hoostituutti hin darbii waa'eedhuma akkaawuntii kee irra jirra akka seenteen profaayilii jala galtee bakka AOT jedhu keessa galteetu face authentication kennitaa jechuudha. Face authentication kennuu waan lamaaf barbaachise. Tokko pilaatfoormichi akkaawuntii lama namni akka banatu nayyamu. Kanaaf immoo fuulaan adda baasa. Lammaffaa immoo security akkaawuntii keetiif namni biraa dhufee bilbila kee keessa seenee waan ati hojjette akkas jalaan fudhanneef kaameraadhaan fuula keetiif suura kee wal bira qabee fudhateetu kan kee ta'uu mirkaneessaa jechuudha. Kanaaf face authentication xumuruun dirqama. Face authentication akkamitti kennuun akka danda'amu ani viidiyoo ammaan dura hojjedhe keessa kaa'eera waan ta'eef galmaa kan jedhu yookaan akkaataa galmee kan jedhu keessatti ilaaluu dandeessanii kan achi keessaa adda baafachuu dandeessan. Isa booda bilbila keessan baay'een digootu imeelii keessanittiitu security'n akkaawuntii keessanii high level irra ta'utu irra jiraadha. Kana xumurtan tokkoffaa imeeliin kan keessan ta'uu mirkaneeffattan, paaswoordii isaa yaadattan, face authentication kennitan, security akkaawuntii keessanii high irra gootan. Amma maaltu sinaaf?
barsiisaa ofii keessanii filachuutu isin hafaa jechuudha. Waa tokkoon isinitti maasitti barsiisaan filatta yoo ta'e barsiisaa sirriin argatta yoo ta'e hojiin asitti hojjetamu baay'ee ulfaataadha. Dhuguman isinitti hima. Namni isin hin barsiisu taanaan waan tokko yoo hojjechuu hin dandeessan. Kanaaf ol fiiddanii gaffiiddanii dhiistanii bahuudha jechuudha. Kanaafuu dursitanii nama barsiisaa isinii ta'u filachuudha. Nama barsiisaa isinii ta'u sana ID isaa fudhattaniitu my agency bakka jedhu profaayilii keessan jala jiru keessatti barreessitu. Isa barreessitanii konfirmi gaafa isin gootan addi ta'a jechuudha. Egaa nama sana si'a takkaa filattan yeroo lama filachuun hin danda'amu yookaan immoo ejentii lama jala taa'uu waan hin danda'amneef ejentii sana sirriitti adda baaftanii filachuudha inni tokkoffaan. Inni lammaffaan immoo kuyiitti gochuun barbaachisaa miti. Amma ejentii namni sun isin godhutti yookaan ejentii ta'uudhaaf iyyattanitti callistanii hidhattanii kuyiitti gochuun isin irra hin jiru jechuudha. Namoonni tokko congratulation kan jedhu gajjallaatti kuyiitti the agency kan jedhu yeroo argan kuyiitti godhaniitu kuyiitti godhanii gaafa keessaa ba'an duubarraa guyyaa 30 ejentii ta'uu akka isaan hin dandeenye pilaatfoormiin isaan dhorkaa jechuudha. Kanaaf iddoo my agency jedhu sana tuquu dhiisuudha. Egaa barsiisaa ofii keetii qabaatteetta. Barsiisaa ofii keetii erga qabaattee maal si barsiisa barsiisaan kun? Kana sirriitti beekuun baay'ee barbaachisaadha. Waanuma 4 pilaatfoormii ana keessatti beektaniennaan hojii kana sirriitti milkaa'uu dandeessu jechuudha. Hojii kana sirriitti milkaa'uu dandeessu. Tokkoffaa waa'ee pilaatfoormii kanaa sirriitti beekuutu isinirra jira. Maaliif jennaan pilaatfoormichi maal hojjeta eessaa dhufe kaayyoon isaa maali kan jedhuun beektan taanaan abbaa barbaade dhufee isin dogoggorsuu danda'a waan ta'eef waa'ee pilaatfoormichaa sirriitti qayyabachuun barachuun barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraan waa'ee hojii gahee hojii namootaas keessa jiruuti. Waa'ee gahee hojii namootaas keessa jiruuti. Pilaatfoormiina keessatti namoonni gahee hojii adda addaa qabu jechuudha. Kana sirriitti beekuun barbaachisaadha. Gahee hojii keetiin beektu taanaan ammas waan hojjettee milkooftu hin beektu. Waan biraa duukaa fiigaa ooltaa gaheen hojii keessa namiti waan ta'eef faayidaa argachuu qabdu ni dhabdaa jechuudha. Kanaafi dursa maal gochuu qabnaa? Gahee hojii namootaas keessa jiru baruu qabnaa jechuudha. Inni sadaffaan akkaataa itti nama afeeran beekuun barbaachisaadha. Pilaatfoormii keessatti namni waloo hojjeta. Qofaan utuu hin taane waloodha yookaan neetwoorkiidhaan hojjeta waan ta'eef neetwoorkiidhaan namoota akkamitti gara hojii kanaatti fiduu dandeenya waan jedhu sana akkaataa itti nama afeeran beekuun barbaachisaadha. Inni arfaffaan siisteemii diriirsuudha. Akkamiin siisteema diriirsuu dandeenya as keessatti? Galiin nuyi argannu argamuu keenyaan ala akka nu dhufuuf namni tokko ejentii ta'e siisteema hojjechuu qaba. Akka jechuun tiim biildingi kan jennu yookaan garee ijaaruutu barbaachisaa jechuudha as keessatti. Gareen sun akkamitti ijaarama? Kunillee ni barsiifama. Barnootaan ammaan booda kennu kutaa 5 hafe keessatti dhimma kana sirriitti adda baasee waan inni barsiisuuf kutaa 1ffaa, kutaa 2ffaa, kutaa 3ffaa jettanii dhaggeeffachuun barbaachisaadha jedhee yaada. Kana keessaa har'a mata duree tokkoon isinii kaasa. Mata dureen sun waa'ee pilaatfoormichaati. Pilaatfoormiin kun eessaa dhufee maal hojjeta maali kaayyoonsaa namoonni as keessatti hojjetanii akkamitti milkaa'uu danda'u waan jedhu irratti barnoota dabalataa isinii kennuutu narra jira. Kanaaf isa sana har'aa mata duree tokko sirriitti barattu jechaadha. Pilaatfoormiin kun maqaan isaa Poppolaayifii jedhama. Poppolaayif laayif istiriimiidha yookaan laayif istiriimii jechuun tamsaasa kallattiidha. Tamsaasa kallattii kan taasisu miidiyaa hawaasaa tokkodha jechuudha kun. Miidiyaalee hawaasaa 140 oltu jira. 140 ol keessaa tokko Poppolaayifiin isa tokkodha jechuudha. Poppolaayifiin waan adda ta'e miti. Akkuma Feesbuukii, akkuma Instaagiraamii, akkuma Teelegiraamii, akkuma Waatsaappii, akkuma Teelegiraamii or Snaapchaatii akkuma warra sanaatti kan hin uumame yookaan X akkuma jedhamu sana yookaan Twitter akkuma X jennu sana akkuma maal jennu sana akkuma sana uumame jechuudha pilaatfoormiin kun. Garuu kaayyoon isaa bizinesii hojjechuudha. Bizinesii hojjechiisa nama. Namni manuma isaa keessa taa'ee
akka inni bizinesii hojjetuuf kan kalaqamedha malee kan odeeffannoo qofa wal jijjiiranii horii ofii baasanii keessa burraaqan miti jechuudha. Akka TikTokii faa yoo fudhattan qarshii keessan isin hirkaa fudhata malee qarshii isiniif hin kennu. Inni TikTokiin hin kaffala akkasumadha. Inni biyya kana keessatti yaadamu biyya Itoophiyaa keessatti wanta yaadamnedha. Tarii namatu giiftii sii kennaa ishee sana walitti coree masmara yookaan laayinii ati ittiin baafattu haala sii mijeesse. Kanaan alaa TikTokiin kaffalee hin beeku biyya kana keessatti keessumaa Itoophiyaa keessatti kaffalee hin beeku. Maybe akka addunyaattu biyya 7 keessatti kan inni kaffalu namoota ulaagaa isaan ittiin hojjetan hin beeku. Akka biyya Jarman biyya Ameerikaa warra akkasii biyyoota 7 keessatti kan inni kaffalu. Sanaan alaa biyyoota adda addaa keessatti hin kaffalu jechuudha TikTokiin. Haa ta'u malee namni keenya bakka bizinesiin hojjetamu dhiiseetu TikTokii irraa iyyaa oola guyyaa guutuu. Kana sirriitti beekuun barbaachisaadha. Egaa Poopolaayifii wanti TikTokii irraa adda godhu TikTokii keessatti hojjettee bu'aan ati argattu hin jiru. As Poopolaayifii irra hojjettee garuu yoo xiqqaatee guyyaatti wanta argattu qabda jechuudha. Sirriitti hojjetteennaan immoo birrii guddaan irratti hojjetamuu danda'a. Kanaaf gosa sooshaal miidiyaa ta'ee garuu bizinesiin keessatti kan hojjetamudha. Akkamitti hundeeffame? Bara 2022 biyya Siingaappoor keessatti nama maqaan isaa Maayik Veen jedhamuun hundeeffame. Maayik Veen qofa miti. Ibraahim kan jedhu keessa jiru warri akka Yivingihuu namoota adda addaan jiru. Haa ta'u malee itti gaafatamummaa sooshaal miidiyaa irratti beeksisuu fudhachuudhaan hojii guddaa kan hojjete nama maqaan isaa Maayik Veen jedhamu kana akka ta'e ragaan ni jira jechuudha. Kanaaf hundeessaadha. Har'allee hoogganaa pilaatfoormii kanaati jechuudha. Head ofisiin yookaan biiroon lafa jiru pilaatfoormii kana keessatti biiroon akka biyyaatti bakki isaan biiroo qaban biyya Siingaappoor keessaa seera Siingaappooriinidha kan isaan ayyamaa hojii kana argatan jechuudha. Hundeeffamni isaa kana fakkaata. Mul'anni isaa uummata addunyaa kanaa gabaa tokko dhaabuudha. Mul'anni pilaatfoormii kana uummata addunyaa kanaa gabaa tokko dhaabuudha. Miidiyaa enterteementii hundeesseetu namoonni bashannanaa gammadaa akka isaan bizinesii hojjetan godhee jechuudha. Kaayyoon isaa immoo namni kamiyyuu mana isaa taa'ee maal hojjechuu akka danda'u bizinesii hojjechuu akka danda'u ismaartifoonii irratti kan hojjetamedha. Keessumaa dubartoonni mana isaanii taa'anii ijoollee isaanii guddisaa akka isaan bizinesii hojjechuu danda'an hojii bu'aa qabu hojjetachuu danda'aniif kan haala mijeesseef namoota hojii hin qabne addunyaa kanarra jiran kan hojiitti galchedha jechuudha. Kanaaf kaayyoon isaa namni kamiyyuu manuma isaa taa'ee bilbila isaatiin hojii bizinesii hojjechuu akka inni danda'u kan haala mijeesse yommuu ta'u caasaan hojii isaatii waanuma 3 qindeessee jira jechuudha. Waanuma 3 amma bizinesii hojjechuuf maaltu barbaachisa kan jedhutu ilaalame jechuudha. Jalqaba tokkoffaa oomisha qaba. Lammaffaa gabaa oomisha isaa keessatti dhiyeessuu qaba. Keessatti gurguratu qaba. Sadaffaa miidiyaattiin gabaa sana yookaan immoo oomisha isaa beeksifatu qaba jechuudha. Kana sadan hundeessuutu barbaachise. Tokkoffaa gabaa hundeessuu, lammaffaa kaarensii yookaan oomisha gabaa sana keessatti dhiyaatu, sadaffaa miidiyaa ittiin beeksifamu jechuudha. Oomishi pilaatfoormii kanaa maali? Kooyiniidha. Kooyinii oomishaa. Kooyinii oomisha sana immoo gabaa uumeetu achi keessatti akka gurguramu godhe jechuudha. Kooyinii kan jennu kun kanuma durii maatiin keenya saantiba jedhanii itti fayyadamaa turan sanatu har'a onlaayiniitti ol ba'e yookaan immoo dijitaala ta'e jechuudha. Egaa kooyiniin as keessa jiru akkamiin hojiirra oola kan jedhu laalla. Gabaa hundeessee gabaan sun immoo dijitaaliidha. Dijitaal maarkeeting yookaan virtual maateeriyaalii qopheesseeti namoonni virtual maateeriyaalii sana bitanii akka isaan wal jijjiiran godhee jechuudha achi keessatti. Kanaafuu karaa coin exchange'dhaan gabaa uume jechuudha. Peer marketingidha. Namni gurgurtaa nama lamaati. Nami lama walirraa bitee walitti gurguraa jechuudha. Akka jechuun inni coin exchange waa exchange wal jijjiiruu jechaadha. Fakkeenyaaf dura abbootiin keenya soogidda geessanii buna fudhatu, buna geessanii soogidda fudhatu akkasitti wal jijjiiraa turan. Exchange kan jedhu kun traditional marketing durii keessatti sirriitti beekamaadha jechuudha. Waan ta'e wal jijjiiruun akkuma kana as keessattis exchange waan jedhu kanatu raawwatama jechuudha. Coin exchange. Coin na jijjiiri namaa yerootti jettu ammam qabdaa jedhee si gaafata.
Koinii 10,000 qaba yoo ta'e hayyee anis 10,000 qabaa na jijjiiredhe 10,000 maybe dizaayinii live jettu bitee erguu fi danda'a. Inni sun immoo dizaayinii wayii tokko kan 10,000 walgitu sana bitee erguu fi danda'a. Akka kanaan dizaayiniileen adda addaa as keessa jiru jechuudha. Saxaxa adda addaa uumee jechuudha as keessatti. Isaan immoo virtuaalidha. Fakkeenyaaf manaaf konkolaataa jira yoo ta'e manni onlaayinii irra jiru sun lafa bu'eennaan keessa jiraachuu dandeessan. Kanaafuu yeroo isin mana sana bittanii nama sanaaf ergitan nama isin bittanii ergitaniif sanaaf koiniin sun persentiin 70 poointii ta'etu dhaqee gara dabtara point akkaawuntii nama sanaatti galaa jechuudha. Persentii 70. Namni sunis akkuma sana bitee yeroo isinii ergu ammas persentiin 70 poointiin dhufee isinii gala. Poointiin kun walitti dabalamee doolaara ta'a. Daldalli sun akkasitti hojjetamaa jechuudha. Kan dizaayiniin sun yeroo miliyoona 5-7 guyyaatti gurguramaa oola jechuudha. Pilaatfoormiin achirraa faayidaa argatu qabaa persentii 10 argata waan ati achi keessatti maxxansitu keessaa jechuudha. Yookaan achi keessatti bittee waan ati gurgurtu keessaa persentii 10 argata. Persentiin 20 hojii geggeessitootaaf kennama jechuun ejentoota jechuudha. Persentiin 70 immoo kan keeti. Persentiin 70 kan keeti. Kanaaf ejentii yoo taate hojjette persentii 70 hanga persentii 90 argachuu dandeessa jechuudha. Persentii 70 hanga persentii 90. Namni tokko ejentii sadarkaa D irra yoo jiraate persentii 74 argata waanuma hojjeturraa. Waanuma ofiisaa hojjeturraa. 70 seera jijjiirraatiin kennamaa fi 4 immoo koomishinii maaliiti jechuudha. Koomishinii ejentummaati jechuudha. Achi amma persentii 78, persentii 82, persentii 86, persentii 90 jedhee kenna. Persentii 10 qofatu pilaatfoormiidhaaf kennamaa jechuudha. Akkasiin gabaan as keessa jiru daldalamaa jechuudha. Egaa sirni daldalaa hojii pilaatfoormii kanaa neetwork maarkeetingidha. Neetwork maarkeetingidha. Gabaa sana neetworkiidhaan hojjetta. Namaa wajjin hojjetta malee qofaa kee miti. Qofaa kee osoo hin taane namaa wajjin hojjeta. Hojiin qofaa hojjetamu jira itti deemnee waan ilaallu ta'a. Garuu bu'aa guddaa kanatti argattu neetworkii keessatti jechuudha. Kanaaf neetworkii uummatanii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Bu'aan guddaan kan argamu hojii waloo keessatti waan ta'eef. Gosoota hojii gurguddaa 5tu jira pilaatfoormicha keessa. Gosa hojii gurguddaa 5 kan itti argattu akkuma dhuftee seenteen. Tokkoffaa irratti hoostii taatee seentaa. Gosa hojiiti kun. Hoostii yeroo taatu koinii walitti qabattaa maybe laayifii galtee hojjetta tarii warri dubartootaa laayifii galanii hojjetu sana mata duree ittaanu keessatti bal'inaan ilaalla. Ga'een hojii namootaa maali kan jedhu. Namni hoostii ta'ee hojjetu tokko barsiisuu danda'a, barachuu danda'a, waan hedduu pilaatfoormicha keessatti hojjechuu danda'a. Namni hoostii ta'ee hojjetu barachuu danda'a keessumaa yaada nama qabsiisuu danda'a, nama afeeruu danda'a, garuu garee ijaaruu hin danda'u. Namni hoostii ta'e garee ijaaruu hin danda'u. Tokko kun. Inni lammaffaan ejentii ta'anii hojjechuudha. Kunis gosa hojiiti. Ejentii ta'uu keessa barsiisaa ta'utu jira. Barsiisummaan immoo gosa hojii tokko akka ta'e beektu. Kanaaf namni as keessatti pilaatfoormicha keessatti akkuma lafatti barsiisu pilaatfoormicha keessatti barsiisee bu'aa argachuu danda'a. Leenjii kenna. Ni leenjifamaa leenjii kenna. Kanaaf gosa hojii tokko jechuudha. Sunillee gosni hojii lammaffaan entertainmentiidha yookaan immoo qophii bashannanaati. Qophii bashannanaa kana artistootatu dhiyeessa. Artistoota dhiiraaf artistoota dubartiidhaaf foolderii adda addaatu kennamee jira. Garuu hojiin isaanii entertain gochuudha yookaan immoo bashannansiisuudha jechuudha. Kan dubartii S-Idol jedhama. Kan dhiiraa immoo Rocket Host jedhama. Warri kun seera mataa isaanii danda'e qabu kan ittiin hojii sana hojjetanii isaan foolderii biraa keessatti galmaa'u jechaadha. Kanaaf gosa hojii of danda'e tokkodha. Garuu qofaa hojjetu ammallee garee ijaaranii hojjechuu hin danda'an. Qofaa isaanii hojjetu. Manni isaanii cufaa miti. Guyyaa hunda gaafa ati dhaqxu mana isaaniitti nama bashannansiisu. Yeroo kana pilaatfoormiin koomishinii isaanii kenna. Namni dhaqe immoo giiftii kennaaf. Akka kanaan hojii bu'aa qabu hojjechuu danda'u. Haa ta'u malee ammallee qofaadha kan isaan hojjetan. Nama waliin miti jechuudha. Inni kan biraan coinseleriidha. Coinsellerii jechuun as keessatti daldala adda addaatu jira. Koiniin kun karaa lama hojiirra oola. Karaa tokko exchangeidhaan namni karaa adda addaa koinii argata sana boodarra waan ilaallu ta'a. Koinii argate sana immoo exchange godha. Inni lammaffaan immoo koinii warri bitan jiru. Namoonni dhimma adda addaatiif
koinii bitatan jiru. Koinii bitamu sana immoo pilaatfoormii irraa fuudhee namni gurguru jira. Carraa ayyama koin seelerii argatee namni hojjetu as keessatti akka hojii tokkooti jechuudha. Ammallee qofaa isaati kan inni hojjetu kanallee namaa wajjin miti jechuudha. Inni hin jiru taanaan koiniin hin gurguramu. Koiniin hin gurguramu taanaan immoo galiin hin jiru. Kanaafuu koin seelerii taanee hojjechuun dhuunfaadhaan kan hojjetamu malee waloodhaan akka inni hin taane beekuun barbaachisaadha. Inni biraan geemerii taanee warra hojjetan jiru. As keessa gaambiliin jira. Geemiin noormaalii galanii geemiin taphatamu jira. Sanarratti namoonni koinii ofii isaaniitiin taphatu waan ta'eef abbaa itti gaafatamummaa fudhata. Waa'ee geemii irratti ani yaadan kennu. Namni geemii galee akka inni taphatu hin godhu. Pilaatfoormii kana keessa ijoollee kan ari'u yeroo baay'ee geemiidha. Geemii taphatu yoo ta'e namoonni maal ta'u jechuudha. Rakkoon isaan mudatu as keessatti sirnaan koinii isaanii to'achuu hin danda'an yoo ta'e yookaan algooliizimii tapha sanaa hin beekan yoo ta'e ni nyaatamu. Qumaarri immoo yeroo kamiyyuu nyaatamuu qaba, nyaachuu qaba waan ta'eef qumaara keessa namni akka hin galle. Wanni qumaara jedhamu kun teelee keenya keessa jira, baankii keenya keessa jira, iddoo meeqa jira. Koinii siilaannaa, slootii godhii, kana godhii, spiin godhii maal godhanii kan sii fidan hundi isaa geemiidha. Yoo wanni akka ixaa yookaan maal jedha looterii jedhan kun mataan isaa geemiidha bara. Birrii keeti kan inni nyaatu. Nama miliyoona tokko taatee yoo dorgomte nama tokkoof carraan kennamaa jechuudha. Kanaaf ati birrii kennabdi. Of amansiisanii seenu waan ta'eef geemii keessa galuun dhimma abbaatii sanarratti nuti yaada tokkoyyuu laannu. Garuu namoonni hojiin pilaatfoormii kana keessa jiru akka waan geemii ta'etti warri ilaaltan hojii gurguddaa 4 geemiin ala akka jiru beektanii. Ani amma fakkeenyaaf geemiin taphadhu. Naqu achan. Namoonni baay'een akkas jechuudha. Warri geemeroonni jiru isaan nama 100 keessaa nama 1 yookaan nama 2 warraan sila jedhe keessan galan geemii isaanii galanii taphatanii bahu miliyoona 5 miliyoona 6 nyaatanii borimmoo miliyoona 5 miliyoona 6 nyaachisuu danda'u. Tapha isaanii taphatu hin aaranii maaliif beeku waan hojjeta waan ta'eef. Inni sun algooriizimii mataa isaa qaba. Isa sanarraa barumsa hin kennu namni geemii akka inni taphatus hin fedhu waan ta'eef. Haa ta'u malee as keessaa akka hojii tokkotti ilaalamaa jechuudha. Kanaaf gosa hojii 5tu jira. Hoostii jira, eejentii jira, intarteementii yookaan bashannana jira. Sanaaf immoo artistoota gosa 2 jiru kan dhiirotaa kan dubartoota. Essaayidooliin kan dubartii, rookeet hoostiin kan dhiiraati isiniin jedheera. Koin seelerii jira, geemerii jira. Kana keessatti egaa hojiileen xixiqqoon jiru. Fakkeenyaaf nama afeeruun akka jaanerii hojii tokkooti as keessa. Hoostii keessattis, eejentii keessattis sun hojjeta. Namni eejentii ta'e hojjetu hoostiis ta'uu danda'a. Koin seeleriis ta'uu danda'a. Garuu geemii namni eejentii ta'e geemii taphatee nama jeequun irra hin jiru ofii isaas jeeqamuun koinii gaafa nyaachiftu hin jeeqamtaa namallee barsiisuu hin dandeessu waan ta'eef warri eejentii taatanii hojjettan geemii irraa yoo of eeggattan gaariidha jedhee yaada. Egaa kanneen keessaa gosa 5 kana keessaa hojiin baay'ee murteessaaf barbaachisaa ta'e eejentii ta'anii hojjechuudha. Hoostiis yoo taate qofaa kee hojjetta waan ta'eef galiin kee guddaa miti. Maybe essaayidoolii fi rookeet hoostiin isaan artistoota waan ta'eef maybe galii guddaa argachuu danda'u. Garuu akka dhuunfaatti kunis waan ta'eef. Koin seeleriinis qarshii si barbaada. Doolaara 1,000 yoo qabaatte hojii sana hojjechuu kan dandeessu 500 yoo qabaatte. Kanaaf sunis agas nama hunda fayyada jedhee yaadu waan geemii silayyuu kaaseera. Eejentiin baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Namni as keessatti siisteema ijaarratee hojjechuu danda'u nama eejentii ta'e akka ta'e beekuun isinirra jira. Kanaaf kanneen keessaa hojiin baay'ee murteessaa fi barbaachisaa ta'e hojii maaliiti jechuudha. Hojii eejentii ta'anii hojjechuuti jechaadha. Egaa xiyyeeffannoon bizinesii kana koinii gurguruudhaa isiniin jedheera. Pilaatfoormicha keessatti maayikiveenfaa yeroo hojii kana hundeessan koiniidha kan isaan oomishan. Waanuma sadiitu oomishame isiniin jedheera. Inni tokkoffaan kaarensii yookaan baajata daldalaatu qophaa'e. Inni lammaffaan gabaa keessa daldalantu qophaa'e. Inni sadaffaan miidiyaa ittiin haasa'antu qophaa'e. Miidiyaa mataa isaa qaba of keessaa. Miidiyaa biraa barbaadu lafinni dhaqu hin jiru jechuudha. Egaa kana keessatti koiniin lafee dugdaati jechuudha. Koiniin lafee dugdaati. Koiniin lafee dugdaati. Egaa koiniin kun karaa lamatti kan inni gabaarra ooluu fi inni tokko koin exchangeedha. Inni biraa immoo koin tradingidha. Coin exchange'n
namoonni karaa adda addaa coinii argatan karaa adda addaa coinii isaan argatan keessaa yoo xiqqaate karaa 7 isinitti himu. Karaa namni pilaatfoormii kana keessatti firii utuu horiin baasiin coinii argatu karaa 6tu jira. Inni tokkoffaan Treasure Boxidha. Treasure Box jechuun gaafuma isin dhuftan boxii xiqqoo tokko keessa coinii kaa'ee isin eegaa jechuudha. Yeroo isin seentan barumsa barachaa coinii sana immoo akka durgootti fudhattu. Isheen sun coinii 40 yeroo 10 kan isin laattu boxii xiqqoo tokko isin kenna. Inni biraan warri dhiiraa maayikii irra taa'anii maayikii qabatanii nama wajjin yoo mari'atan coinii meeqa argatu? Sa'aatii walakkaatti coinii 200 hanga 500 argatu. Inni biraan Fireworkidha. Fireworkiin namoota haaraatiif VIP namoota qabaniif kenna. Fireworkiin eessaa dhufa pilaatfoormicha keessatti? Kun mata duree of danda'e kan mataa isaatii qaba. Haa ta'u malee gabaabsee isinitti himaa. Namoota vaayiraalii bahuu barbaadantu coinii 50,000 yeroo tokkicha Fireworkii bitatu. Yeroo kana pilaatfoormichi biyya isaan keessa jiran keessaa tokkoffaatti baasee addunyaa guutuurraa immoo nama gara isaanii fida. Namooti dhufan kun sababa achi dhaqaniif giiftiitu kennamaaf jechuudha. Giiftii coinii 50,000 olii kennama. 50,000 sanatu qoodama nama hundaaf. Giiftii coinii 50, 60, 100, 200, 300 argachuu dandeessa. Namoota haaraatiif VIP namoota qabaniif kennamaa jechuudha suni. Inni biraan Lucky Boxidha. Lucky Boxii nama dhuunfaatu ka'a. Namni dhuunfaa sun namni akka isaa wajjin taa'ee mari'atuu fi coinii ofii qaburraa ka'a. Coinii 100 kaa'uu danda'a, 1000 kaa'uu danda'a, 200 kaa'uu danda'a, 500 kaa'uu danda'a. Haa ta'u malee karaa sadiidha kan inni kaa'u. Karaa tokko follow na godhaa jedhee ka'a. Karaa tokko participationiidhaan ka'a. Karaa sadaffaa immoo fansi kilabii kootti dabalamaa jedhee ka'a. Kana keessaa isin kan isin baasu laaltaniitu yoo fansi kilabiinsaa qarshiin achirratti agarsiise yookaan coinii inni kaa'e gadi ta'e fansi kilabii isaatti seenuu dandeessu. Yoo sana ta'uu baate dhiiftanii yeroo inni follow na godhaa jedhu immoo follow gootanii fudhachuu dandeessu. Lucky Boxiin maal qaba jechuudha of keessaa coinii qaba jechuudha. Kun nama hundaaf laakiidha garuu nama hundatu argata miti. Nama dafee gadi tuqeetu argata jechuudha. Inni biraan pointii gara coinsii jijjiiruudha. Pointii qabdan illee gara coiniitti jijjiiruu dandeessu sababoota adda addaatiif. Kana waan yeroon waa'ee pointiif waa'ee coinii kaasu bal'inaan nan dubbadha. Mata dureen ittaan waa'ee kana waan ta'eef dhimma sana achirratti bal'inaan nan dubbadha. Namni sadarkaa isaallee guddisuuf coinii wal jijjiira waan ta'eef coiniin immoo pointii irraas deebisee ni argama jechuudha. Pointii 100,199tti deebitee jijjiirratta 1,000 qofa kutaa jechuudha. Tarii ejentii kee irratti yoo jijjiirte fakkeenyaaf coiniin 91 immoo sadarkaa kee coiniin 99 immoo sadarkaa kee al takka sadarkaa 5tti butaa jechuudha. Sababa kanaaf coinii karaa sanallee namoonni yeroo isaan argatantu jira. Inni biraan geema taphachuudhaan ni argama. Kun egaa kumaara isiniin jedheera sila coinii qabattee seenta. Coinii 100 qabattee seente 500 fudhattee bahuu dandeessa. Coinii 100 qabattee seente 100 ishee guutummaa dhabuu dandeessa. Kanaaf as keessatti coinii ni argamsiisa gaaffii hin qabu. Garuu ammuma coinii si argamsiisu immoo si nyaata waan ta'eef of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Iddoo kamittiyyuu qumaara keessa galuun hin barbaachisu. Iddoo kamittiyyuu qumaara keessa galuun hin barbaachisu jechuudha. Karaan isin firiilli utuu saantima tokko hin baasiin coinii argattan asiinidha. Haa ta'u malee bittaadhaan immoo namoonni argatan jiru. Bittaadhaan namoonni argatan jiru. Coinii 100,000 $100 coinii miliyoona 1 bituu waan akkasiiti as keessa pilaatfoormiin coinii ni gurgura isiniin jedhee jira. Anillee coin seeleriin ture amma gochaa hin jiru malee coin seelerii yeroon turetti guyyaatti doolaara tiriliyoonaan lakkaa'amuun coiniin gurguramuu isaa argeen jira. Kanaaf pilaatfoormichi coiniis ni gurgurata. Egaa coinsii wantoota kana gabaa keessaa wantoota dijitaala ta'an sanattiin bittee akkati gurgurtu si fayyada. Pointiin immoo coinii ati jijjiirte sanarraa persentii 70 hanga 90 gara coins accountii keetii point accountii keetii deemu sanadha jechuudha. Coinsiin gara pointiitti ni jijjiirama. Egaa bal'inaan waa'ee coinii fi waa'ee pointii kutaa lammaffaa keessatti qabadheen dhufa.
Kana fakkaataa barnoota koo guyyaarraa gabaabsee irra isinii deebi'aa gara pilaatfoormii kanaa yeroo dhuftan akkaawuntii keessan sirriitti galmaa'uun akka isinirra jiru isinii kaaseen dhufee isa booda barsiisaa ofii keessanii qabaachuu akka qabdan kaaseera. Barsiisaan ofii keessanii kun ejentii keessanii, kanaafuu namni tokko hoostii ta'ee ejentii namaa jala yoo gale namni sun isa barsiisuudhaaf isa gargaaruudhaaf hireen nama sana harkuma nama isa ejentii taasise harka jirtii jedhee isinitti himee jira. Kanaaf immoo waanuma afur barachuu akka qabdan waan afur barachuu akka qabdan isinii kaasee inni tokko waa'ee pilaatfoormii kanaati, inni lammaffaan gahee hojii namootaati, inni sadaffaan akkaataa itti nama affeeranidha, inni arfaffaan siistema diriirsuu akka ta'e kaaseen jira. Achi keessaa waa'ee mata duree waa'ee pilaatfoormii kanaa irratti barnoota dabarseen jira. Pilaatfoormiin kun biyya Siingaappooritti nama Maayik Veen jedhamuun bara 2022 akka inni hundeeffame. Mul'anni isaa uummata addunyaa kanaa gabaa tokko dhaabuu yommuu ta'u, miidiyaa enterteementii hundeessee achi keessatti namoonni bashannanaa akka isaan bizineesii hojjetan kan gargaaree fi kanaaf immoo waanuma sadii akka inni hojjete. Inni tokkoffaan kooyinii oomishu sana gabaa ofiitti dhiyeessa, gabaa isaa uummateera. Gabaan sun dijiitaal maarkeetingiidha. Dijiitaal maarkeetingii sana keessa immoo neetwoorkii maarkeetingiitu jira. Namoonni waloodhaan yoo hojjetan bu'aa guddaa akka argatan kaasee dhumarraa miidiyaa mataasaa akka inni qabu, miidiyaa isaa keessa immoo gosni hojii adda addaa keessatti akka beeksifamu, tokkoffaa hoostii ta'anii hojjechuun akka danda'amu, inni lammaffaan ejentii ta'anii hojjechuun akka danda'amu, inni sadaffaan miidiyaa enterteementiin as keessatti iddoo guddaa akka qabu yookaan qophiin bashannanaa artistootaan akka inni dhiyaatu kunillee hojii of danda'e akka ta'e. Inni biraan koinseelerii ta'uu, namoonni barbaadan geemiis kan bakka taphatan ni qabu isiniin jedhee jira. Geemeroonni as keessaa koinii miliyeenaan lakkaa'amu nyaatan jiru. Yeroo tokkicha miliyeena 3, 4, 5, 30, 60 miliyeena 100 warri injifatan jiru. Isaan sun geemerootadha. Qumaara keessa galuun akka hin barbaachifnes isinii kaasee yeroo geemii taphattan koinii isinirraa nyaataa, koiniis isinii kennaa jedhee isinitti dubbadhee jira. Koiniin kun immoo kan inni taphatamu horiidhaan bitamees ta'uu danda'a, kan ofii qaban irraas ta'uu waan danda'uuf of eeggannoo gochuun barbaachisaa ta'uu kaasee jira jechuudha. Walumaa gala barnooti kiyya guyyaarraa kana fakkaata. Kutaa lammaffaa keessatti waa'ee koiniidhaaf pooyintii garaagarummaaf tokkummaa isaan qaban qabadhee isinii dhiyaadha. Horaa bulaa deebanaa.